Tole ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan onnee irraa madde isin haa dhaqqabu. Kuush 5 shown bu'ee bahee ganamaa galgala miidiyaan uummata bal'aa dhugaa jirtu barbaadee keessummaa haaraa tokko qabadee istiidiyootti kan dhiyaadhe yoo ta'u, keessummaan kun eenyu maaliif akka dhiyaate wajjumaan kabarru ta'a. Gamanumaan gama keessummichaatti isin dabarsa. Tole ashamaa naa dhufu. Okay, baga nagaan beekna. Eenyu jedhan? Koronaan hin badne sila harkaa waltuu ni bara. Dhugaadha. Koronaan badee jechuufillee hin badne jechuufillee hanga warri Itoophiyaa impaayirri haaraa irra jiru sun waan baduun fakkaatu. Mee gamanumaan kabajamtoota hordoftoota Kuush 5 shown isin eegaa jiru waan ta'eef isaanii wal baraame xiqqoo. Okay, har'a asitti naaf feeruu keetiif hedduu galatoomi jecha akkuma na beekan daawwattoonni keenya maqaan kiyyas kan hedduun isaanii ittiin na beekan Tulluu jedhama. Namoonni hedduun isaanii isaan na beekanii jechuudha Tulluudhaan. Garuu maqaan kiyyaa Muhammad Usmaan Ali jedhama. Asitti naaf feeruu keetiif galatoomi jecha ka warreen Kuush 5 show jalatti argamtan hundi keessanuyyuu inni har'a keessummaa isaa ta'eetiin asitti affeeramuu gootiif gammachuu guddaan natti dhagama. Kanaaf karuma ajandaatti na waamtetti adeemnu. Tole atis guddaa galatoomii beellama koo guuttee har'a istiidiyoo kanatti argamuuf baay'ee barbaadee si barbaadee ture. Kan na dirqamsiise waatu jira. Waatu natti dhagamee tan barbaade fuullee addunyaatti si mul'isuun barbaade. Tole waatu jira yoo jettu sirba shukrii na yaadachiiste beekte. Kanuma isaati. Mee kanaafuu waanuma jiru san gadi dhoosi waan gubbaa dhufe dacheen hanqattu jedhanii. Dacheen hanqattu. Dhoosi mee. Tole hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan keessummaan keenya Tulluu yookaan Muhammad Usmaan kan jedhamu yeroo baay'eef kan barbaadamaa turee fi miirri shakkii kan keessattanillee kun fuula miidiyaa addunyaatti bahee dubbachuuf qophii isaa hunda xumuratee as jiru. Gamanumaan gama kallattii barbaacha gaafii kiyyaatti isaan ceesisaa. Muhammad mee gaafii adda addaatu ka'aa jira. Gaafiilee adda addaatu ka'aa jira. Gaafii kanneen keessaa uummanni bal'aan biyya Yaman magaalaa Sanaatti argaman gaafa guyyaa 4/9/2020 waamichatu taasifamee waamichi sun kan hawaasa bal'aa uummata Oromoo hundaaf taasifamee waamichi sun kan taasifameef diddaa mootummaa fincila Itoophiyaatii fi hawaasa isaanii cinaa dhaabatuuf taasifamee isarratti akkasuma sagalee illee dhageessifamee hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii waan tokko godhan. Wanti godhan sun ammoo diinagdeedha. Diinagdeen guuramee miliyoona 1,300 fi qarshii Yaman kana riyaalaa 200 Suudii tu guuramee ture. Maallaqni sun akkaawuntii Muhammad irra seenee akkaawuntii Muhammaditti naqamee jedhu. Wanti kun mee akkam uummanni baay'ee si barbaadaa jiru. Mee uummataaf waan kana ibsa godhi. Galatoomii dubbiin kun beektee miidiyaa hawaasaa irratti sababa bal'achuu baattu malee karaa keessatti namoota hedduun naa barreessaa ture. Bilbilaanis jechuudha namoota hedduutu naa bilbilaa ture. Sanbiras tareetiin nama qaaman waan kana nama natti dhiyaatutti booddee isaa natti dhiyaatetiin rakkoo akkanaatu jira. Akkamii jedhee na hubate beeki. Kuni baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu. Guyyaa san jechuudha kaameramaan ture. Akka sagaleen uummata keenyaa jechuudha. Akkuma kamiinuu akka naafneedha. Akka yeroo durii yoggaa mallaqa guuran san. Ogeessa kaameraati jechuudha. Ogeessa kaameraan ture guyyaa sanitti jechuudha. Kuni ana baay'ee na ajaa'ibsiisa. Maaliif yoo jettee hawaasni biyya kanaa kun hawaasa qulqulluu osoo hin ta'initti yaada akkanaa kanarratti dhiyeesse. Kun hawaasuma keessi isaa qulqullina hin qabne. Maaliif Oromoo maal jette beektaa? Namni garaa ofiisiyyuu amantii dhabuuf dawaa itti dhugaa jedhanii ture. Kanaaf uummata saba Oromoo bal'aa kana keessa jechuudha nama akkasitti baay'ata beekte. Mee kanaaf mee ati waan akkam dhageettee akkaawuntii isaa irratti gala yoo jedhan ati akka keetitti mee miira akkamsitti dhagahame? Ani kan na dirqamsiise fuula miidiyaatti nuufaa dhiyaatu waan ta'eef barbaadee si fide. Amma dantaan istiidiyoo kana keessatti si na dhiyeessisiise naannoo adda addaa istireetii baay'ee keessatti keessaa'u akka Haayil, Bagdaad, Sittiin, Saba'een
Shumeelaa fi kanneen adda addaa dabalatee maallaqni keenya yuutuubaraa nama chaayinaala dhuunfaa isaa miidiyaatti qabu abbaa qabeenyaa guddaa kan ta'e akkaawuntii isaatti naqame waan ta'eef maallaqni keenya nuufaa deebi'u kan jedhan baay'een isaanii lola kaasan. Garuu maallaqni uummataa kun akkaawuntii kee irratti naqamee jira. Gaafiin keemmas gaafii biraan yaadachiisaa jira. Waan kana akkamii wayii akkuma gaafa xayyaara chaayinaatti gubatee san ni yaadataa miti? Shayii barqa keessaa qaba. Akkuma sana harmas ka shareetu ka harka keessaa qaba qofa akka hin jenne malee dhugaa dubbachuudhaaf anaayyuu wanti kun baay'ee na ajaa'ibsiise. Maaliifuu namni tokko jechuudha nuti ka xaarreetiin bu'aa bahii hedduu baanee namoonni akka dhiyaatu taasisnee karaa miidiyaatiin karaa hedduun jechuudha. Miidiyaa qabnu karaa feesbuukaatii fi yuutuubaa hedduu qaba. Yuutuuba kana hundaanuu jechuudha. Sagalee uummata keenyaaf taanee waan kana qopheessuun dirqama lammummaati. Maaliifuu dirqama lammiidhaaf ta'u jechuudha. Taanee waan kana guyyaa san dhiyeessinee hanga sana haa xiqqaatu namni wal sodaan mallaqa hanga sana xiqqaa guuree beeki. Osoo wal amantiin jiraatetiin amantaan guddaan jiraatetiin bootaa guddaa ni kenna. Amma hawaasni Oromoo kunis hundaa miti waan kana harka keessaa qabu. Nama muraasa akkuma reefu jennisan. Isaan kun immoo wanti nama bal'aa uummata bal'aa san hawaasa bal'aa wajjin jiru namoonni wajjin mallaqa kana ergines heddumatu jira. Sila isaanis qabachuu hima danda'anii warreen dalagaa gurguddaa qaban fa'aatu jiraayyuu. Isaan sanuyyuu osoo qabachuu danda'an isaan kana qabachuurra immoo isaa kanatu irra nurraa yuutuubaraati. Chaayinaala gurguddaa qaba. Kanaaf yoo isaa kana sirrii qabnee itti Oromoo tana walii galchinee akkuma yookaan waa ajjeesetiin shanitu ajjeeseedhaan san nus waan akkasii san uumnetiin ka chaayinaala isaa kanarraa hanga xiqqoolee taatu miliyoona takka tuqaa sadii miti reeka guurame jechuudha. Isaan immoo akkana 700 akkana takka fudhachuu fedhanii kanaaf hin milkoofneef kuni. Kanaaf akkaawuntii kiyya irratti gabaabumatti akkaawuntii kiyya irratti hin galle jechuu fideeti. Gabaabumatti maallaqni kun akkaawuntii kee irra bu'u. Mee asirratti namoonni baay'een bu'uu baatus ragaan qabatamaan nuti qabnu bu'uurri ragaa keenyaa maallaqni irra bu'ee akkaawuntii Maammadirra waan seeneef nuti Maammadiin iddoo arginetti adamsuudhaaf qophiidha jedhu lubbuu teetiif akkam yaadda? Waan sitti dhagamu qabda? Lubbuu kiyyaaf homaa irraan kaadhu. Maaliif irraan kaane beektaa? Sudaan takka sanatti hin dhagaamtu. Yoo ajjeesan. Ani yoo ajjeesanis irraan kaadhu. Maaliif namni tokko beeki qabsaa jechuun kaachi ba'ee lole qofaa miti. Nuti karaa miidiyaa qabnu kanallee jechuudha sagalee keenya dabarsinee rakkoo hawaasa keenya irra ga'ee fi rakkoo uummata keenya irra ga'uuf nuti sagalee ta'uudha. Kanaaf ani nama tokko lubbuu isaa irraa jechuun hin qabu jechuudha. Maaliif yoo balleessatiin badiisanii na ajjeesan badiisaniifuu du'e. Aniin kun immoo yoo Oromoodhaaf sagalee ta'u yoo gaduu taate dhiini kiyyatti akkuma gootota sanitti guyyaa tokko ni yaadatama jedheetii yaada. Tole mee balballoomina waa'ee maallaqa akkaawuntii kee irra bu'ee kana keessaa utuun bahin warreen akkas jedhan sana uummanni maallaqa keenya kan nyaate Maammad jedhan sanaaf isaan nan saniifoo dhaamsaa kan qabda. Dhaamsi ani qabu isaan jechuudha maallaqa keenya isaatu akkaawuntii isaati irratti bu'ee jedhanii yoo isaan ragaa qabatamaa qabaatanii siin jedhan ragaa qabatamaa akkaawuntii kee irratti bu'u maallaqni immoo na bira ga'uu fi kana yoo ragaa qabaatan taate ragaa sanatti haa fidan. Karaa kaanitti immoo nuti immoo karaa hawaasa keenya bira akka ga'uu fi kallattimaan jechuudha akkaawuntii hawaasa keenyatti irra akka ga'uuf nuti immoo ragaa ni qabna. Ragaa kana immoo sii dhiyeessa jechuudha. Akka uummanni keenya sagalee kana dhaga'uu ni taasisna. Tole maallaqni kun hin nyaatamne ni jira ragaa qabatamaa ni dhiyeessina jechuun jirta. Isaaniif dhaamsa qabduuf qabda. Kanarratti warreen lubbuu kee balleessuuf yaadan otoo akkaawuntii kiyyarra hin seenne naan jedhanii ani hin beekuu jettee jirta. Ani qulqulluudha waan kana akkaawuntii kiyyarratti waaqni hawaasaa tokko akka ta'ullee hin fedhullee taasisuufis hawwii hin qabu akka hawaasa san bira gahuudha yaadni kiyya jettee ibsitee jirta. Yaada akkam isaaniif qabda maal dhaamtaaf isaan? Dhaamsa isaaniif qabu isaan kun warra akkamii beekta warri shira akkanaa kana nurratti dalagaa jiru warra yeroo durii jechuudha dhaabaa jedhaniitiin maqaa dhaabatiin wal qoqqoodaa turan gartee isaantu diraamaa akkanaa kana dalage maaliifuu isaan kun beektee warri biyya keessa biyya diraamaa garagaraa dalagisiisu turan Oromoota miidhaa jira warra saba bira dhaabbatan jechuudha akka dinquu dayyaasfaa biyya keessa ari'aniitiin maaliif akka inni Oromoo biraan dhaabanne akka immoo lolli kun jiru waan beekaniif jecha Oromoodhaaf akka inni mallaqa baasetiin nama miskiina tokko akka inni qarqaareef biyya isaaniitti baase.
Kanaaf uummanni kunis jechuudha warra asitti shira akkanaa kana nurratti dalagaa jiru warra duraan dhaabaa fi waan garagaraaf jedhanii mallaqa baasisanii osoo dhaaba san bira hin gahin mallaqni uummanni miskiina jechuudha mana namaa dalagee dubartiin akkas dhiirris fuula namaa fuuldura dhaabbatanii isaan fidan san asitti laafamatti nyaachuu waan baraniif jecha maaliif mallaqni kun karaa isaaniitti irraan deema maaliif karaa keenya irraan hin deemne kanaaf nuti immoo akka hawaasni uummata kana jibbuuf yeroo birallee akka isaan uummata kana walitti qabanii mallaqa guddaa guuranii saba isaanii qarqaarre jechaaf karaa nu irra deemu kana gufuu nuti ta'uu fedhan. Kanaaf kun isaaniif hin milkoofne. Har'as hin milkaa'uuf boris immoo hin milkaa'uuf jechuudha. Iftaanis immoo milkaa'uuf hin danda'u. Maaliif yoo jettee Oromoon jechuudha haqa isaa karaa haqa isaa san nama haqarra jiru san qabatee deema malee nama haqarraa goreetiin dhala namarratti xaxu Oromoon waan akkanaa kana hin deeggaru. Kanaaf uummata saniif wanna yaada isaaniif qabu jechuudha. Ammas itti hin dheeranne dafaniitiin karaa keenyatti deebi'anii saba ofii qarqaaranii ana dhiifama gaafachuu osoo hin ta'initti saba isaanii jechuudha. Warra nu sagalee taaneef kana isaan deebi'anii dhiifama gaafachuu qabanii jechuun fedheedha. Tole asirratti badii isaan dalagan sana yeroon isaanii ittiin dabarree karaa hawaasa isaanii itti deebi'anii hawaasa isaanii bal'aa dhiifama gaafachuu qabanii jettee mee bakka kanatti akka waan maallaqni bakka gahee wayiitti dubbachuuf taatanatti fakkaata keessoo keetti yoo ilaalu mee akkamii waa'ee maallaqaa kun keessa namoonni naa barreessaa jiran jiru sirriitti nuu gaafadhu jedhaa jiran maallaqni keenya waan mul'ate hin fakkaatu yoo mee quba qabaattee mee addunyaan nu daawwataa jiru waan ta'eef waa jechi. Nuti waan qabatamaa malee waan qabatamaa hin qabne hin dubbannu beeki. Dubbii jechuun ragaa wajjin finnaa jechuudha. Kanaaf nuti mallaqa jechuudha akkuma isaan mallaqa biyya kanaa baay'ee guddaa waan ta'eef kara doolaaraatti jijjiirree yoo jennu miliyoona 1.3 fi riyaala Suudii 200 ture. Kara doolaaraatti yoo deebisnu immoo doolaara 2,250 ture. Isaa kana immoo kara Itoophiyaatti yoo jijjiirru kara 100 fi 1,000 wayiiti. Mallaqa akkasii jechuudha yoggaa asii erginus cheekii isaa irraa suuraa kaafannee turre. Erga biyya bu'e illee immoo akkaawuntii sanirraa suuraa kaafanneetiin kara immoo booda jechuudha miidiyaa keenyaa asumaan kara miidiyaa OMN deemtaniitiin jechuudha miidiyaa keessanii sagalee uummataa fi gurra uummataati isarraa argachuu ni danda'an. Gabaabumatti achi geessifnee jirra jechuudha. Isin akkas taanaan seenaa boonsaa qabdaniyyuu maallaqni akkaawuntii Maammadirra bu'ee asumaan Washington DC as deebi'ee mul'ataa jira saatalaayitii marsaalaayitii guddaa miidiyaa ijaaf gurra uummata Oromoo bal'aa kan ta'e OMN maxxansitanii jirtu jechuudha. Maxxanee jira. Osoo akkaawuntii kee irratti illee bu'aan gaddi natti hin dhagamu. Maaliif? Maaliif natti hin dhagamne beektaa? Anis Oromoo keessaa isa tokkodha. Akka uummata duraanii sanii uummata nyaata hawaasaaf guurame kan. Naaf galee nama tokko. Naaf galee wanta hin jedheeftu jira. Uummata asitti nyaatetiin mallaquma isaan irraa bu'uura sanii nama deebisee hidhatti naqu fi rakkoo hin taane irra geessisu sanirra jechuudha. Ana biratti yoo bu'e ammas biyya keessa jechuudha ijoollee hedduu qarqaaraa jiru jechuudha. Kanaaf yoo biyya bu'ee jedhe ijoolleen sunis yoo qarqaaramte Oromoo keessaa tokkoma. Lammiif ka jedhame bal ilma rakkataa fi ka miidhame tokko gartee ka mana yaalaa waan ittiin kiniina bitatu dhabisan isumaan akka bitatuuf ka taasifne malee biyya kana keessatti nyaannee yookiin miskiina irraa guurree miskiina tokko ittiin hiisisuu fi ittiin tumsiisuu miti kun dawaa tokko akka ittiin bitatuuf. Kanaaf nuti immoo akka isaan yaadan san hin goone kallattimaan uummata keenya bira geessifne dubbiin asiin eegan immoo achirraan deebiteetiin zoortee asitti nu deebite jechuudha. Tole mee ammas ergaa haaraatti dhufee jira. Too gaafima kana keessaan baane sa'a meeqatti OMN irratti maxxansanii OMN yoom dabarsee nu gaafadhu jedhaa jiranii. Mee isa kanaati OMN sa'a meeqatti waan kana maxxanse yoom dabarse? Kana jechuudha yeroo baay'ee jala deemnee barreessaa fi turre. Hiriyoonni siyaasa hedduu jira warreen achirraa sagaleedhaa fi waan garaagaraatiin jala deemaa turan jechuudha. Isaan kan dabarsan jechuun guyyaadhaa naannoo sa'a 9 doolaara qofaan kan dabarsanii. Doolaara Ameerikaa 2,250tti tilmaamamu arjoomanii jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Galgala kana immoo naannoo toora sa'a 3 akkana jechuudha. Oduu sa'a 3 irratti mallaqa Yamaniitii fi Itoophiyaatiin ka doolaaraatiin jechuudha walumaa galatti tilmaaman jechuudha. Akka hawaasni keenya bira gahee fi kabajaa uummata kanaaf qabanis jechuudha achirratti
geessanii jiran jechuudha. Hawaasni Oromoo biyya Yaman qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru kanarraa qooda fudhachuuf deeggarsa hordoffii seeraa Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromootiif taasifamu. Maallaqa Yamanii miliyoona 1,333 birrii Itoophiyaa 1,100,250 doolaara Ameerikaa 2,250tti tilmaamamu arjoomanii jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Kanaaf ulfaadha. Ammas immoo uummanni akkuma jechuudha yaada tokko nam tokko dabarsetti hawaasni Yaman yeroo kamiyyuu isin bira jirra. Qarqaarsa humnallee yoo barbaadan qabeenyallee yaadanis waan hundaanuu isin bira jirraan immoo galata OMN irraa dhufe jechuudha. Kanaaf qabatamaanii jechuudha wanti ga'e. Okay, tole guddaa galatoomii hordoftoota keenya otoo waa'ee deeggarsa hawaasa Oromoodhaa kan kanaan dura 4/9/2020 taasifamee shakkamaan tanaan dura hanga sadarkaa tankaarfii lubbuutti hawwaa turtan dhibbarraa dhibbatti maallaqni uummataa akka nyaatamnee fi waa'ee maallaqaa sanaas namoonni haasaan murna hattuu duraan paartii maqaa paartiitiin of ijaaranii dinagdee hawaasarraa sassaabanii nyaatuu bareetuu maqaa koo xureessee akkuma abbaa qabeenyaa guddaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa irraa saamee mootummaan Itoophiyaa biyya keessaa dhabamsiise sanatu warreen as keessaa nama dhabamsiisan jechuun shakkamaan kun ammoo shakkii tokko akka hin qabneetti ifa godheen jira. Ammas kan xumurruu miti gaafilee adda addaatti dabarsee kan isinii gaafadhu ta'a. Mee asirratti waa'ee maallaqaa kana dhibbarraa dhibbatti uummata keenyaaf ibsitee jirta. Uummata keenyaaf ni gala jedheen abdadhaanis mee kanumaan wal qabatee gargaarsi keessan kanumaan goolabamu moo fuulduratti maal yaaddu? Yoo rabbi jedhee jechuudha duratti nuti akka yuutuubaraattis jechuudha akka isaan yaadan sana osoo hin taanetti qophii addaa of duratti nu qopheessan abdii qabna. Maal san qofaa miti ijoolleen biyya biraatirra jechuudha isin bira dhaabbannaa warri nu bira dhaabbatanis jiru. Kanaaf isin bira dhaabbannaa yeroo kamiyyuu rakkoo yoo jiraate qarqaarsi yoo jiraate karaa keessatti nu barreessanii nu dubbisan hedduu jira jechuudha. Kanaaf nus jechuudha warri yuutuubaraa qarqaarsa of dura dhufu irratti duree taane jechuudha uummata keenyaaf fakkeenya taanetiin saba keenya akka qarqaaru itti yaadaa jirra. Duruyyuu jechuudha maaliif mallayni kuni akkuma duraanii san nu jalaa nyaatamee hafa jedhanii Oromoonni jechuudha shakkii duraan qaban san irraa waan nurras kaawwataniif amma immoo shakkiin isaan qaban tun immoo waan fiixan baatetii fi miidiyaa hawaasaa guddicha irratti waan mul'ateef jechuudha. Kallattimaan akka fakkeenya taanee fi Oromoo biyya Yaman hundaa wal geessifnee amma miliyoona tokkoof wayii ka goorre kana inshaallah karaa miliyoona 10 itti toosiisna inni abdii qabna. Yoomitti guyyaan isaa? Guyyaan hin qabanne itti yaadaa jirra malee. Intumurree guyyaa karoora baasaa jirtan. Jiddumaanuu gaafii qaxxaamuraan gaafadha. Isin karoora baasaa jirtu. Deeggartoonni mootummaa bilchiginnaadha kan jedhu ergaa keessoodhaan amma gaafadhu naan jiraa jiru. Isuma kanaan wal qabatee deeggartoonni paartii bilchiginnaa yookaan bilxni kan jedhamu kun tibba kana keessatti deeggarsa mootummaa keenyaaf hiriira baanaaf jedhu isa kana hoo isin akkamitti ilaaltu? Kuni nama ajaa'ibsiisa beeki. Oromoo ta'ee jechuudha ka namni irraan du'in hin jiru. Oromoo ta'ee kamumaa yoo ta'uti. Namni abbaan irraan du'in ka obboleessi irraan du'in ka eessumni irraan du'in. Amma fakkeenya sirraa yoo ka eessumni du'u taate yookiin eessuma keessantu anaaf fira ta'a deemiti. Garuu eessumni keessum firaayyuu naaf ta'uu baatu dhiiga kiyyaa anaaf inni deemnee walitti deemnaa jechuudha. Dhiini kiyyaaf ka isaa yoo keessas muran kiyyaa fi ka isallee tokko jechuudha nuti Oromoodha. Sanyii puushii jechuudha nuti. Kanaaf uummanni kun jechuudha warreen bilchiginnaa kun akka sammuun isaanii itti yaadatu na dhibee jiru. Kanaaf kun hin milkaa'u gabaabumatti. Akkamitti? Nusi ni hojjenna magaalaa kana jirra walumaan jirra. Bootaa isaan seenan hunda wajjin seenna kun rakkoon qabuuti kana duras xumurannee jirra. Oromoo ta'eetiin namni mootummaa kana deeggaru jiraate taananii akkuma kana duras viidiyoo kana duraati irrattis jechuudha guyyaa qarqaarsa sanitti dubbannes tarkaanfii irratti fudhanna. Tankaarfii akkam fudhachuu fedhan? Tankaarfiin isin fudhattan kun karaa seeraatiin moo al seeraan ala kan ta'e? Dura karaa seera qabeessan fudhanna. Ni gaafanna jechuudha akka itti gaafatantu jira. Humna sanii ol yoo kataru taate immoo akkuma jarri biyya keessa
lammii keenya akka nagaan baheetiin falmataa jiru irratti karaa seera dhalaatiin irratti fudhataa jiran san seera dhalaan nurlee irratti fudhachuu ni dandeenya. Kan gaaffii addaa jechuudha. Maaliif hadhaawaa san fudhanna beektaa? Nutis obboleeyyan keenya nurraa du'aa jira, haadha keenya nurraa du'aa jira, abbaa keenya nurraa du'aa jira. Isaan immoo gammachuusan yoo kan nurratti dhiichisuuf kan deeman taate nus ka hadhoofnee jira waan ta'eef hadhaawaa irratti fudhanna. Mee tole paartii bilchiginaa kana yookaan bilxinii kan jedhan biyya Yaman sanaa keessatti argaman lakkoofsa isii ni beektaa? Lakkoofsa isaanii muraasa. Nama hangam ta'u? Biyaan isaanii namoonni nan beeku jechuudha. Shakkiidhani ana biratti ol baanii dubbatan hin argines. Poosti isaanii sila akka ati beektutti lakkoofsi isaanii nama meeqa ta'u? Lakkoofsi isaanii biyaan murna hangam ga'u? Yoo dubbiin jedhamu hedduudha. Ani garuu laakiin ka beekutti gabaabamatti namoota hanga 5-6 kanan hin beeku. Murnuma jaamu? Nama 6 takkaan hin beeka. Akka waliigala hawaasni dubbatanitti immoo hedduudha jedhanii yaadan. Qixxeen isaanuma jechuu fedhaniiti. Tole mee namni barate isaan keessa jiran? Waan ajaa'iba na gaafatte. Kana osoo isaanuma gaafanne poostii isaanii jalatti maaliif yoo jettee namni barate dhugaa dubbachuudhaaf isaan warra baratanii miti. Warra biyya kana dhufanii asitti baratan. Warri UN barsiisan. San malees jechuudha nama rakkoo dhuunfaa isaatiif nama barate ta'eetuyyuu nama rakkoo dhuunfaa isaatiif jecha waan akkasii raawwatu tokkoon isaanii. Walumaa galatti hin baranne. Akka keessa beektonni naaf himanitti nama digirii 2 qabu fa'aa jira jedhu bilxinii biyya Yaman sanaa keessa jiru kana digirii 2 maastarii illee jiru jedhan isaan sunni warri maastarii qaban warri bilxinii jedhan sunni namoota akkam? Digirii akkam qabu? Digirii isaan qaban dhugaa dubbachuudhaaf digirii barumsaati miti. Digirii akkam qaban? Digirii isaa qaban digirii barumsaa osoo hin ta'initti digirii waan hin taane dalaguu garte. Digirii badii. Digirii badiiti fi digirii foorjida. Maallaqaan bitatu. Walumaa galatti jechuudha digirii isaanii digirii foorjidaa fi maastarri isaanii immoo jechuudha walumaa galatti maastarri isaanii waan dhugaa hin jirre garte waan inuma kararra hin jirre kana dhugaa fakkeessanii fiduudhaani. Digiriin wanti isaanii jechuudha. Maastarri isaanii bilchiniidha. Kanaaf walumaa galatti nama barate hin qaban. Muummicha isaaniitti irraayyuu ilaaluu dandeessa qaba. Tokkuma isaanii? Tokkuma isaanii. Ahaa. Hooggana isaaniitti waan hin baranneef uummanni hin baranne jala hiriire malee qaamni barate irraa citee jira. Digiriin isaanii digirii badiiti malee digirii gatii qabuu miti. Kanaafuu akkuma achi irraayyuu ilaaltutti jechuudha. Isaan nama barate ofitti dhiyeessuun fedhan. Nama hin baratin ni balleessanii. Nama baratee ofitti dhiyeessan kaabadii isaa kana waan itti arguuf jecha nama baratanii ajjeesan yookiin ni hidhan yookiin ni ukkaamsan biyyoowwan kamitti bara biyya keessa qofatti miti bara. Biyya amma jiru kanattis duraanis akkasuma godhaa turan. Ukkaamsaa turan, dachee jalatti hiisisaa turan, ajjeesisaa turan waanuma jiru kun. Hawaalaa fa'aa warra daragantu jira amma uummanni kun. Tole gaaffii baay'ee na yaadachiifte keessoonillee waan qabadhee dhufee jira. Mee namoonni tokko fa'aa warri bilxinii ufiin jedhan kun nuti Oromoodha jedhanii yeroo tokko kakuu qulqulluu maqaa waaqaatiin kakatanillee jiru. Isaan keessaa hedduun warra ilmaan Oromoodhaa tumanii maallaqa irraa buufachaa turanii maallaqa Oromoodhaa nyaataa turanii ija balleessanii harka muranii akka fedhan godhanii warra Oromaatti gurguratan fa'aadha jedhu wanti kun hangam dhugaadha? Kuni harka 100 keessaa 99 dhugaadha. Yoo itti dabalame parsantii takka yoo ta'e qofa. Takka teessuma. Yeroo baay'ee namni tokko beekee dhugaa jirtu irratti deema. Anis waan kana hanga hubadhee irra deemee jala deemee ilaalee gubbaa fi gadi qabee ilaaleetti jechuudha. Namoonni waan akkana kana raawwatan hundi isaaniitu iyyuu wanti isaan mootummatti dhiyeessee maal beektaa? Walumaa galatti wantummaan isaan bilginnaa akka taasise uf duratti gaafa biyyi tun yoo kabilisoomte taate biyyatti nun galchan. Laal rakkoo dhuunfaa isaanii qaban. Maaliifuu kun nama ajjeesee, kun nama tumsiisee, kun nama ija balleessisiisee waa hedduu isaan godhanii jiran uummata Oromoo kana. Kanaaf jecha immoo yoo mootummaa kana jala qabannu taate mootummaan kun yookiin immoo yoo kan inni irra turu taate biyyatti ni gallaa
dhaynee ilaallee ni deebina yoo dhayne immoo mootummaan waraana nuu kenna waraana nu eega si gala sammuu isaanii jechuudha sammuun isaanii qulfiidha kanaaf jecha yoo biyyi tun kabilisoomte taate immoo badii qabnu waan qabnuuf biyya namaa kana keessatti dulloomnee hafuu keenya ijoolleen teennaa sitti hafuudha rakkoon isaanii ilaale rakkoo isaanii tana ilaaleef bariife rakkoo akkasii qaban kanaaf biltsiginnaa jala namni hin barannetu deemaa wanti siin jedhuuf qabeenya takkaa jettee ati nama yookiin doolaara kuma takkaa jetteetiin obboleessa kee ajjeesuun dhoorkadha waan sirraa jaalatu hundi. Seenaa keessatti. Inni immoo riyaala takkaa jecha obboleessa isaa tumsiisee ajjeesisiisee yoo jedhe qaba. Seenaa kana waan ofirratti beekuu gabaabamatti mootummaa kana jala akka deemu taasisedha. Okay, tole mee kanumaan wal qabatee namoonni tokko tokko odeeffannoo keessa beektota irraa argannetti warri bilxinuu jedhanii jiru. Isaan nan jiran keessa madda kitaabotaatis kan raabsan jiru jiran as keessatti. Nama dubbisuu dadhabeetu jira jiran. Isaan ta'e garuu isaan deeggaraa mootummaati. Iddoon isaa asuma magaalaa sanaa kanatti ofii isaaniitii fidanii dubbisuu dadhabee gargaarsa qeerroo gaafatee jiran dubbisuu kanarratti. Bakka kana naa dubbisi jennaan ati dubbisuun hin beekne kitaabni siyaa dubbisuu deemiin jedhee jedhanii wanti kun dhugaadha. Wanti kun waan jiru nama jechuudha irraan eegamne wanti akkanaa kun akkuma reefsiin jedhee carraa akkana argateeti biyyaa dhaqee akka biyya waggaa meeqan dhaqeetiin warra isaanii ilaale namoonni hedduu osoo ijatti babaasan mootummaadhaaf jecha dhiisaniitiin asitti deebi'ee jira. Gaafa deebi'u immoo waan biraa kan namni yoo biyya namaa deeme galaa qabatee deemaa miti jedhe. Inni immoo galaan inni qabatee dhufee kitaaba baatee dhufee jira. Maddammar kan jedhu gara. Maddammar baatee fide. Ani kanaafuu na dhibee isatu dubbisuu dadhabee namatti kennee jiru. Naaf gala isa santu kitaaba sanitti dammarame moo kitaabatu isatti dammaramee dhufe moo na dhibee barana. Anam fakkeenya jechuudha waan dubbisuu hin dandeenye tokko fuudhee hin deemuun maaliif wanti sun yoo osoo qabee deemuu waan dubbisee hin beekne tokko fakkeenya telefoona kana baruu yoo kan dandeenye taate as keessatti wanni barraa'ee yoo jiraatu taate osoo waan kana keessa cheekiin godhin yoo qabee namatti fide tulluu ajjeesi ka jedhu yoo asirra ka jiraatu taate battalumatti na ajjeesisee jechuudha. Ubajjeesara jechuudha harkuma kiyyaan. Kanaaf gabaabumatti kun qeerroon dhugaa isaati. Inni siyaa dubbisuu waan jiru. Osoo kiyyaa ka irraa fuudhee osoo na taate waan biraa dubbiseefitiin ajjeesayyuu. Silaa osoo si taate. Gabaabumatti. Inni ajjeessaa jechuudha. Inni ajjeessaa jechuudha. Maaliifuu waan hin taane kun waan irratti barreeffame tokko dura yoo namni waan tokko sitti kenne waan san cheekii gootu malee jechuudha qabdee deemuun hin qabdu. Tolemee hordoftoota keenyaa gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira maatii Kuush 5 show qophiilee adda addaatii fi gaafiilee bohaarsaa diraamaa waanuma kamiyyuu kan isin biraan ga'u miidiyaan kun kan keessanii ammas amalli kee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtuu harka keen fuudhu harki keetu danuu qaba siin dhiibba.